ايوه كنا خنيس امريكا هراتوس غتي نساول دبو بيه خنا في بيه سنتي تكشو غتي سنتي رابط تنرا جبو ملا بيه خنا تيوكوتي سنرو بتكشو دورا علشان لي داتو سنرا رابو ملا هكنا خنا في كنيس مقولان فكندي سنه تقلت كني ديزاين براتي هدو جرا كوسه تجرا هرنا سمراغي ما افشل بدرغاني هرنا سمراغي ما فتينا برغاني هرنا سمراغي ما افشل بدرغاني Yoo yaasha marka funee hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaanis nagaadha galata waaqayyo. Guyyaa irraas immoo viidiyoo addaa tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Innis dhimma meeshaa biyya keessaa fi biyya alaa akkasumallee uumuu kaanusillee waan jette waan qabduu fi isarratti anillee ofii kiyya hangan ofii koo beekuu fi anillee ofii koo keessa waan hin jiruuf jechuudha. Keessa jira gaafa jedhu namni keenya yeroo ammaa jecha tokko dafee fudhatee gara mataa isaatti hiikkata jechuudha. Isiniif hima jechuudha. Garaagarummaa biyya ormaatti bitanii galuu fi biyya keessatti bituun garaagarummaas osoo biyya kanaa dhufee biyya keenya keessatti dhaqee gurgurama biyya keenyatti bituu fi biyya kaatti bituusaa garaagarummaa fi faayidaa isaa fi kisaaraa san isinii hima jechuudha. Isa dursaa viidiyoo uumuu kan irraa xiqqashuu ni ilaalla jechuudha. ارجع بيبل اكاسي غاردو سامبيس على دميترا منكم ناقص معامله ايش قدامنا غابير منجرا اسمين غشيسا ساري انا كودا شكري ديزاين براسي سوا فوتو كودا يجي مقداري كنيني سوزرا اما كنقول مكانك ديالا كبريت انا قلت لك كنقول دارا ديالا قلت دارا الو واو واو ايه ارجيتني بردون با عم كنت كان يقول لي كنت شكلي براتي مقولان فكندي سنه تقلت كني ديزاين براتي هدو جرا كوسه تجرا نجرا ما وبا داتا وكان Hunda kee duraan dursaa uumuu kaanus rabbi si milkeessuu yaadaa fi muraada keessii faguutu akkasuma immoo kan eegaltee fi kan jalqabdee irratti milkaa'ii siin jechuu barbaada. Kun dhaamsa kooti. Meeshaa akka eegalte yookiis immoo biyyuma alaatti wantoota argaman yookiis immoo waan biyya ormaatti fiddeen dhuftan koottan biraallee argachuu dandeessu. Diizaayinii barbaaddan illee jettee jirta jechuudha. Uumuu kaanus yookiis immoo viidiyoo ishee namoonni daawwatan. Anis asirratti waa tokko siin jechuun barbaada jechuudha. Ishee biraas bitattanii biyya keessaas bitattanii biyya alaatis bitattanii faayidaa fi kisaaraa isaan isinii hima jechuudha. Kana hin jiru yookiis immoo biyya arabaati jechuudha. Biyya arabaa kana keessaati jechuudha. Isitti mul'isa guyyaa tokko jechuudha. Manaaf hin danda'amu malee jechuudha. Algaa libsoota jechuudha yookiis immoo wayyuu. Asii 30 hin bite kiiloo 10 yoo ta'e doolaara 30 kaffala kiiloon tokko birrii doolaara 3 kiiloon 10 suni 30 bitamee 30 yoo fe'ame doolaara 60 sanumoo bakka taa'umsaa immoo kaffalame tokkoon isaa isin jedhaga tokko yoo kaffalamu baate jechuudha. Sana booddee biyya galee biyya immoo gaafa galu guutumaa guutuutti kaffalchiisuu yoo baatan iyyuu qaraxa sirraa muran qabu jechuudha. As keessattuu kan baay'istee bittu dirqama 3-4 ol fuutee darbuu hin dandeessu jechuudha. Qaraxa narraa kaffalu qaraxa erga narraa kaffalan immoo jechuudha. Tiraanspoortiin gara biyyaatti fudhadhee galu kana hundumaa qabatee jechuudha. Maallaqa caraccarta garuu ani ishee asii birrii doolaara 30 nan bitee ilaala malee kan ittiin feesisu asiillee jechuudha. Salphaamatti dhufee mana hin jiruuti xiyyaara dhufee naan kaasu makiinaatiin deemeetu lafa iddoo kaargoo deema jechuudha. Sana dabalatee biyya yeroo galu akkasii daandiitti illee kana maallaqatti kaffalaa dhaqxee. Birrii isa biyyaa bitattu fakkeenyaaf uumuu kaanusi algaa libsi tokko birrii 1,000 gurgurti yoo ta'e ani immoo hixifii sana jechuudha gara birrii 2,000 kaffala jechuudha. Yoo walitti herrege jechuudha. Kana ofii koo irratti narratti mudatee waan jechuudha. Birrii ittiin bite sana yeroo sanatti ilaale jechuudha. Garuu yeroo mahaanitti dhaqee birrii ittiin bite sana ilaale baay'ee natti tole na gammachiise. Gaafa bitee galee piroosiisa tokkoon keessa gadi galu garuu kisaaraa guddaadha jechuudha. Kanaaf biyya ormaatti hin bitatina akkuma uumuu kaanusitti diizaayinoota barbaaddan
Umukaanus illee akkuma kan lakkoofsi maxxansteetti namoota biyyarraa namoota hojii akkasii hojjetan irraa bitadhaa malee biyya ormaatii wantoota kana bittanii fudhattanii hin galinaa. Kisaaraa guddaa malee wanta isin faayidu tokkollee hin qabu. Isinii birrii sadiitu suuqitti jedhama yoo ta'e asii immoo ati mana dhaqee abbaa kee jirta miti. Asii kaasiti hanga biyyaatti maaltu na barbaachisa. Akkasumatti deemee dhaqee galaati jedhaati itti yaadaati bitadhaa waan biyya arabaatii bitattan jechuudha. Tokko lama sadirraa kan hafe wantoota meeshaa manaaf barbaachisu biyya keessa yoo guuttattan namoota kun amma fakkeenyaaf taatetti umukaanus jechuudha. Kan akkasii hojii akkasii kan biyya ormaalee ni beeku waan ta'eef kan biyya keessaas illee jechuudha miti. Gosuma kan biyya ormaa kana jechuudha miti siniifichiisaniitu biyyumarraa fuutee maallaqa kaffaltee tiraanspoortii isa biyyaa kaffalte. Asitti kiiloo waan kaffaltu hin qabdu. Asii makiinaan fuutee gara kaargoonti geessitu hin qabdu. Araxa waan kaffaltu hin qabdu. Dhaqxeema uumama kaanus biraa namootuma akkasii biraa kaffalattee makiinaa keetiin fudhattee biyya keetti mana keetti gola keetti galudha jechuudha. Kanaafiyyuu biyya ormaatii meeshaalee garaagaraa bituun kisaaraa guddaa yoo ta'e malee faayidaa isiniif hin qabu. Kun immoo ana mudatee jira jechuudha. Yoo haqana gargaare anillee kaargoo gochuudhaaf qophaati kanan jiru jechuudha. Yeroo sana natti hin fakkaanne jechuudha. Amma garuu kisaaraa guddaan kaffala jechuudha. Walumaan ilaaluuf jira. Kolola madarzanni ammas kishni biyya alaa guddaadha. Makaddaan biyya keessaa xiqqoodha. Makaddaan biyya alaa istaayila biyya alaa sirrii guddisee kan kiiloo makaddaa kiiloo 5 danda'u yoo fedhanis kan makaddaa kiiloo 8 danda'u yoo fedhanis kan makaddaa kiiloo 5 danda'u yoo fedhanis isiniif hodhaa jechuudha. Saniifuu akkanaan isiniin jaallattoota hojjettoota keenya inshaallah gaa lakkoofsita akkuma agartan jala jira. Bara badee sira lakkoofsita gama lakkoofsa kanaatiin na bilbiltaniis taraa isaa ta'u kuushee makaddaas haa ta'u amsoolaalee adda addaatis haa ta'u uumama fedhe yoo ta'e shiitan Ameerikaa maneerti. Kanneen akkanaa kunis Ameerikaa jiraattus gatiin isaa ol dhabu biyya kanaa fi biyya sanitti xiqqishoo gatii isin achitti irraa bittan irraa gabbuu mala biyya kanatti hojjechi isin dhufe xiqqishoo doolaara 5 taatu isin irraa irraabuu mala akkanaa kana hojjetanis gosa kanatti ni jira. Gosa hedduudha jira jechuudha. Sireedhaati. Akkuma amma argitan jechuudha kisaaruu yoo barbaadanii biyya ormaati meeshaa bitadhaa waan barbaadan kamiyyuu fudhadhaa galaa jechuudha. Kisaaraa keessa seenuu fi akkasumallee birrii xifii kaffalu sammuudhaaf cinqatiidhaaf saaxilamu meeshaan koo hin bade moo hin gale jechuudhaaf yoo barbaadan biyya ormaati bitadhaa. Garuu sammuu nagaati maallaqa koo walirra kaadhee diizaayinii barbaadee iddoon barbaadee biyya koo keessaa fudhadheen gara qe'ee koo gara maatii koo fin erga yoo barbaadani kunoo umukaanus bira deemuu dandeessu. Akkasuma namoota hedduutu jiru waan ta'eef anamman gammaatti namoota hojii akkasii hojjetan umukaanusidha kanan beeku immoo haadha kaanusidha jechuudha. Ishee kunoo lakkoofsa ishee jirti waan ta'eef biyyatti daawwaltanii kunoo iddoo akkasitti naa geessu jechuu dabaltanii immoo yeroo biyya galtanii illee ishee bira deemtanii maallaqa keessan kiisitti baattanii galtanii bitachuu. Kan ija keessanitti ilaaltan kan itti gammaddan kan karaatti na jalaa bala hartuutu na jalaa fudhata kaargoo godhe na jalaa bade iddoo kaargoo deemutti rakkoon na mudate kan hin jedhin cinqatii sammuu kan hin qabaatin kisaaraa guddaa kan isin hin seesin maallaqa kee qofaan tiraanspoortii biyyaa yoo barbaadde hanga isheetti ishee bukkee adeemtanii bitattanii galuu ganaa araaxati kaffaltu hin jiru jechuudha. Kanaaf diizaayinoota hedduu babbareedoo fi miidhagoodha kan isheen agarsiisaa jirtu jechuudha. Kanaafuu sanaa ol immoo diizaayinii barbaadde immoo itti ergattee kan sana immoo isiniif fichiisuu isiniif qopheessuu nama dandeessudha jechuudha. Kanaafiyyuu biyya ormaatii waa bitachuun kisaaraa yoo ta'e malee faayidaa tokkollee isiniif hin qabu. Aanatu isinitti hima ofii koo waan ta'an keessa jiru ani isinitti naafee yookiis immoo akka isin baddan hin barbaadu jechuudha. Akkuma isiniin jedhe yeroo dhiyootti illee isinitti agarsiisuu ni jira waan ta'eef yeroo sanatti birrii ani suuqidhaa bite yookiis immoo birrii ani ittiin bite sana laale malee kiiloo ittiin mazaname kiiloon tokkoonsaa akka itti kaffalu yaadni koo naaf hin dhumne cinqatee akka qabu akkasumallee kaargoo yeroo deemullee piroosii kana sammuu koo waan hasaabeen jiru waanuma xiqqoo sana jedheen bite jechuudha. Amma garuu hedduu ulfaataadha jechuudha. Egaa gatuu hin dandeessu waan ta'eef dirqama kisaaraadha waan ta'eef kaffaleellee amma biyya galchuudhaaf kanan qophaa'e jechuudha. Kanaaf biyya ormaati ani ofii koo akka ofii kootti kan isitti himu akkan kisaaruuf seene isin kisaaraa hin seenina. Biyyuma keessatti diizaayinoota barbaadan kalaroota barbaadan kan hin feena jettan kan fedhii keessanii kun namoota hojii akkasii hojjetan kun biyya ormaatti kan akkeenya galanii hojii akkasii hojjetaa jiru waan ta'eef isaanirraa ajajadhaan illee uumu kanis biraa
yoo waaqayyoo nagaan nu jiraachise niin bitadha illee diizaayinii barbaadeetti argade jechuudha. Isinis akkas godhadhaa malee biyya ormaatii wanta tokko bituutti maallaqa keessan hin fixinaa walirra kaadhaa curadhaa biyya keessan galaa itti kan feetanii fi kan isin barbaachisu guutummaa itti fayyadaman isiniin jedhu kun dhaamsa kooti jechuudha. Umukaanus ammallee dabalee isin jedha sii gammadeeraa hojii bareedaa boonsaa hojjetaa kan turtan ammallee biyya galtanii hojii boonsaati kan isin hojjechaa jirtanii ammallee si haa gargaaru milkaa'ii isin jechuun barbaada akka dhaamsa kootti jechuudha. Hordoftoonni Saaroon Tuubii yaadni koo guyyaarraa kana fakkaata waan hanga ammaatti na dhaggeeffataniif immoo guddaa galatoomaa laayik sabiskiraayib sheer gochuu immoo hin dagatina irra caalaa garuu laayik godha jechuudha. Uummanni Oromoo kun yeroo tokko laayik gochuu daa'imman qabu akkasumallee viidiyoolee hanga dhumaatti hin daawwatu jechuudha. Kana gaa daawwachuu qabdu isin jechuu barbaade isin fayyada malee ana qofa miti jechuudha.